Leelloyye weellisaa kabajamaaf jaallatama Dr. Alii Birraatu nindeema biyya feeteen dhaqaa nindeema maayini Leelloyye gara feeteen baha laga feeteen ce'aa nananana deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsu jiru kiyya hunda la 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 jedhanii weellisa miti ati ani sirbatti kuttee deemte dhugaa rabbi Leelloyye ijoolleen har'a eessa dhaqu maal nu daawwachiisuuf jedhu jechaa jiru eessa garamitti akka deemaa jiru ijoolletti himuu qabda kaasumatti Leelloyye dhugaa ani yaaduma isaaniitu yaaduma ijoolleetu akka isaanitti ta'anii qophii leelloo leellayoo isaaniitu qalbii koo fudhannaan maleessa amma kan nuti argamnu magaalaa bara 1908 hundeeffamte namoonni hedduun Angaatu Sulula Qiinxamaa jechuudhaan beekuni akkasuma immoo Angaatu Sulula Qiinxamaa magaalaa miidhagduu hawwattu keessa immoo istuudiyoo muummicha OBN sagalee uummataa nan dubbisaa Leelloyye achitti argamneetu kan nuti jirru egaa sagalee ijoollee yoo barbaadde sagalee sabootaaf sablammootaa yoo barbaadde bohaaruu bashannanuu yoo barbaadde filannoo kee jalqabaa kan namu taasifatu istuudiyoo muummicha OBN kan magaalaa Adaamaatti argamurraa imaluutti jirra eessatti imaltuu nuun jechuun isaanii hin hafu icciitiidha amma gaa sirbichuma isaan affeerreetu ni deemna biyya isin feetan dhaqnaa isinimti qophii qopheessan waan hedduu qabadhaan nu eega eessatti imaltuu maal nu daawwachiistu kan jetta yoo ta'e ammoo yoo egaa chaanalii OBN gaammee daawwattan asii eegalle eessatti xumurra maal isiniif dhiyeessan akkan jedhu guutummaasaa mijuu sagantaan kun qabu ammoo qophicha hojii yoo tuttan argattu konkolaataan qophaa'ee nu eegaa jira haa imallu Leelloyye kottaa isinis nu wajjin kottaa isinis kottaa Leelloyye bakki kun baay'ee bareedu deemsi gochuu dide kanan jedhu Leelloyye al tokko dhaabbadhume waan ana haasa'u fixxeetu asimmoon taa'amamoo irra karaarra deemnee dhannee ijoollee waan baay'ee dhiyeessine jechaan jirru taa'uuf jetta taa'uuf deemuu kee an kanan jedhu garuu Leelloyye argitee isaanii dargaggoon dasti bashannanaa jiranillee Leelloyye akka isaan itti dhaabbatan ilaalan ijoollee jedhanii isheen immoo dubbisaa jiru wal dhudhungattanii isaanis edda sila siin jechaa turani baay'ee si jaallataniiru baay'ee akka si jaallatamtu ijoolleenis ragaa ba'u nutis si jaallannaa jechaa jiru Leelloyye ani yoo kan xiqqoo ishee taa'ee natti tolaam garuu Leelloyye maaloon Leelloyye qola Leellola uffata kee akkasi jalaatiin banne laastiqii ilaalee looko daandii kana qarqaraa teessee yoo ati akka kanaatti turte ijoollee si barbaacha gama sanaa fiiganii dhufuu danda'u. Yeroo fiiganii dhufan immoo ilaamma yoo argite gama sanaa tokko la dhaabbatte jettee sila kanaafuu Leelloyye ka'iiti achi ceeneetu dubbisne malee yoo atas teessi ijoolleen achi fiigaa dhufu konkolaataan immoo daandiin kun tuwwee yookaan konkolaattonni lamaan kan wal bira darban waan ta'eef ijoollee miidhuu danda'aati immoo akkas hin gootu miti. Kanaafuu daandii cinaa gaafa deemtuyyuu karaa eeyyamame qofa deemta ijoollee dhaqxee dubbista har'a garuu Leelloyye deemneetu bakka bareedaa tokkotti waa cabila yookaan sarpiraayisii godheen ijoollee faana qophii dhiyeessina waan ta'eef haa imallu miti ijoollee haa imallu miti kottaa nu wajjin kottatti Leelloyye.
leelloyyeen elaa asirra baatee dhattee ijoollee dubbistee anaan immoo nagattee deemtan immoo fiigeen qaqqabee fa'a. Garuu yeroo asirra baatu maal gochuu qabda? Tokko, lama, sadi. Asirraa fiigdee jennaan hin danda'amu. Tolee leelloyyee. Anu dhugaatu mana soolee natti tolaam. Ijoollee ma warra na eegaa jiran fa'aatu nama raree malee leelloyyee. Magaalaan Adaamaa baay'ee bareeddi. Qilleensi ishee akkatti namatti toltu. Asirraan bishaan jiidhaan ejjetiin asirraan bareeddu ko. Ilaa leelloon ijoollee nagattee deemtee ani immoo dhaqeen qabee ijoollee dargaggoota sana warrachi dhaabatu na leelloo jaallatanii akka isaanitti ishee eegaa turanii. Dhattee dubbisteeniif qaqqabadheera. Suura wajjin warri kaan immoo dhosanii bilbilaan akkasitti suura si kaafatu. Baay'ee si jaallatan iyyuu garuu isaan si jaallatan itti naafeera anis sin jaalladha. Kotta ijoolleen imallaa leelloon yoon callise asuma taphachaa ooluu barbaadan immoo waa jabila jechuuniif waa jabilli kun maali eessan ishee geessaa kan jedhu beektu magaalaa miidhagduu tokkodha ijoolleen isaanis akkatti miidhagan. Afaan isaanii immoo akkatti mi'aawu. Kotta. Leelloo leellayoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Leelloyyee waa jabilaa. Eessa na geessitaa? Eessa na fiddee dhuftan aan hin jenne? Bulchiinsa magaalaa Finfinneela. Mana barnootaa Gaara Guurii sadarkaa tokkoffaan si fidee. Gammaddee? Egaa magaalaa Finfinnee keessaa kutaa magaalaa Lammii Kuraatti kan argamu kan barattoota qaqqaxalee hedduu kalaqee addunyaadhaaf gumaachaa jiru mana barnootaa Gaara Guurii leelloodhaan magaalaa Adaamaarraa kaasee eessa na geessitaa? Maal na daawwachiisan jechaa turte? Ani immoo leelloodhaaf waan bareedaa waan gaarii waan yaaduufi egaa kunoo magaalaa Finfinnee keessa kutaa magaalaa Lammii Kuraa mana barnootaa Gaara Guurii sadarkaa tokkoffaa fideetan jira. Leellooyyeen immoo gammaddee moo akkamidhaa kan jedhu immoo ijoolleetti naa himi. Gammaddee sirba tokko naa sirbime amma nuti kan nuti magaalaa Finfinnee seenne kallattii karra qaalluutiin karra shaniinaan ittoola seenaa galma qabsooqee warra seenaa sirnaan ijaara. Dhugaa leelloo koo dhugaa baay'ee madandeessa. Kana caalaa waa jabilli koo ammas qophii ijoolleen qaqqaban hedduu waan mi'aa waan urgaa waan hedduu jira jedhan waan ta'eef garasitti mallee isin daawwachiisna. Garuu jechuudha halaalumarraa gaafa laalumanni barnoota isaanii halluu kan qabu suurawwan aadaa fi eenyummaa uummata Oromoo kan ibsan barattoota babbareedduu as keessa jiran baay'ee namatti hin tolani. Ati barjaama dubbisuu barbaadde amanuu dadhabaa jirta miti? Gaala biiroo barnoota Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu mana barnootaa Gaara Guurii sadarkaa tokkoffaadha naaman. Kanaafuu garasitti mallee immoo garasitti mallee waan ijoolleen qabdu laal. Eeyyeen walumaa naatu isheen. Leellooyyee sitti tolee? natti tola. Ambar sin jaalladham. Ani har'a waa jabilaa siin jedhee magaalaa miidhagduu seenaa qabeetti tokko si fidaa siin jedhee amma gaa magaalaa Finfinnee dadaawwattee bobba'attee akkam jirtu nagaa keessanii jettee si ta'ee garuu dhugaa waa jabilli koo. Gammaddee maallaan jettaree? Amma gaa eessa jirraa leelluu meetti mimee sila argitee tawaa jabila siin jedhee rafixxee akka ijoolleetti naa himime. Mana barumsaa Gaara Guurii bakka jedhamu jedhama. Mana barnootaa Gaara Guurii mana barnoota seenaa qabeessa ijoollee qaqqaxalee qaraa jiru dhufnee argamnee jirra. Leelloodhaan ganamarraa kaasee waa jabila jechaanii magaalaa Finfinneef Shaggar daawwachiisee fidee mana barnootaa kanatti kunoo
egaa mana barnootaa kana keessa ijoolleen jiranoo maal qabu leelloo faana akkamitti taphatu qabiyyee garaa ijoolleen dhiyeessanoo maal fa'ii kan jedhu ammoo anis leelloonis isinis hawwii guddaadhaan eegaa jirra isin immoo egaa dhangaa isiniif qophaa'e soorracha amala keessan bareedaa akka keessatti bareeduutiin immoo leelloo daawwadhaan jennuun leelloo keessan daawwadhaan maatii keessan oomanni gaammanna kaawwadhaa isa booda leelloo akkam ragadde leelloon dhugaa qofaatti na dhiiste kana caalaa immoo yoo asitti ragadneef inni ijoolleen immoo gaa maaltu nu dhiyaata ijoollee ilaaluu barbaannaa qophii isaanii jedhu waan ta'eef leelloon yeela argite argite akkasiisin jechaa jira. Leelloo leellayyoo daawwitii hawaasaa agartuu ijatoo qarayyoota keessaa gaddaa fi gammachuu qabu siniin ibsaa maalummaa saba koo si calaqqisiisaa. Adaatoo bareedduu miidhagduu lalistuu baajii Oromootaa hangaatu ibsitu arraa fi borullee sitaana boonsiftu arraa fi borullee sitaana boonsiftu. Nagaa keessanii jedhaani. Leellooyee warri mana ammoo nagaa keenyadha akkamisin akkam babbareeddu jechaanii jiru ijoollee warra kanaan baay'ee gaariidha. Egaa nuti har'a magaalaa Adaamaarraa kaanee leelloo faana leelloo tottinimiin immoo mana barumsaa bareedaa tokkoon si geessaa jedheen fide miti. Leelloon immoo amma dhufteetti qophii garaa warra mana ta'anii leelloo leellayyoo daawwachaa jiraniif dhiyeessine miti. Mee maal fa'aa qabdu qophii maal fa'aa qabdu? Sirba qabdu? Sirba. Kan biraawoo? Faaruu eebba. Afaan Ingiliffaa? Leelloo dhageesse? Gammaddee? Dhugaa? Kanaafuu amma bakka qabannee mana barnootaa gaara guuree akkasitti bareedu ijoollee babbareeddu. Kana wajjiniin qophii garaa isiniif dhiyeessinaa. Isin fageenyarraa jajjuu televizyina keessaniitiin chaanaalii OBN gaammee daawwadhaa. Barattoonni qaqqaxaleen kun maal qabu kan jedhu immoo mijuu guutuu yoo daawwattan ni argattu. Ni waliin tura. Hayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa baay'ee leemuu garaa tallaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokkuu gurraacha waaqa ciicoo gurraatti waaqa uumee wallaabuu waaqa saglayyaa'ee booranaa waaqa torba baareen tuuma waaqa shanan gadaa Oromoo kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Irraa gora nu oolchi. Dogoggora nu oolchi. Daafiif sababii nu oolchi. Amaan nurraa qabi. Tolaan itti qabi. Uumaan si kadhannaa nu dhagaye. Xiqqaa nuuf guddis. Guddaa nuuf bulchi. Alaaf mana nu tiksi. Bakka nuti wallaalletti waaqittaa guutu. Gadaan roobaa nagaa. Barrii quufaa gabbina. Gabbisi waaqa. Nagee. Araddaan nagaa. Bobbaan nagaa. Waareen nagaa. Warreen nagaa. Yaa'iin nagaa. Kumbiin nagaa. Raabi nagaa. Kuusaa qoseen nagaa. Ijoolleen kichuu nagaa. Dirreen nagaa. Dirreen dirrii liiban nagaa. Liiban golbaa diddii nagaa. Barri quufaa gabbina. Gabbisi waaqa. Hayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa leemuu garaa tar waaqa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa saglanii ayiboor waaqa shanan gadaa Oromoo kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Daaffii sababii nu oolchi. Kaffaanti lafaan lolte kasammuu waaqa lolte nu oolchi. Hamaa nurraa qabi. Tolaa nutti qabi.
Kan. Uumaan si karaa naannoo dhagaye. Dhagaye. Xiqqaanuu guddisi. Guddis. Qalaanuu furdisi. Furdis. Guddaanuu mul'isi. Mul'is. Alaaf mana keenya nu tiksi. Tiksi. Rooba nagayyaa nuuf roobi. Roob. Bakka nu itti wallaalee waaqayyotti nu haa guutu. Guutu. Asirrana basi. Asirrana wayelilloye. Asinu wayemite? Isani yumbareedu dhuga garuu leelloye. Warri manaa tapha kana maatii isaanii wajjiniin guyyaa ayyaana guyyaa boqonnaa isaanii bakka bareedaa ijoolleen irratti kufanii miidhamuu hin dandeenyetti taphachuu danda'u jechuudha. Kun immoo maal barsiisanitti leelloye. Ijoolleen hammam xiyyeeffannoodhaan naannoo isaanii eeguu fi ajajatti kenname fudhatanii hojiitti hiikuu danda'u yookaan hojiirra oolchuu danda'u isa jedhee barsiisaa jechuudha. Gaafa gurguddatanillee xiyyeeffannoodhaan biyya isaanillee godhaafi foollee ta'u miti keessa. foollee ta'anii guddatan biyya isaanii eeguudhaaf animmoo nama sirriitti nama gochuu hin dandeenye gowwoomsee tanaan baataga. asin namaati jedhan Kooti boolelloo yaanis anis na taphadha dhugaa leellooti na dhiiste ijoollee faana taphachaa jirtu jedhan si faana taphadha. karaa gowwoomsee tanaan karaa tokko Eenyutu akka goyyoomu eenyutu akka abshaala yookaan qara yookaan qaruuxee ta'ee sin dabarsine ni ilaalla. Eegallee jirra ijoollee. Asiin na baasi. Asiin na baasi. Asiin na baasi. Asiin nu baasi. Asirraan nu wayyalee asiin nu baasa mee baloo. Asiin nu baasa. Tole jette leelloye baaduu. ani kittanima kottu leelloye baala ila bareedduu koo nama akka tolee Baasta? nama akka miti Asirraan baanuure? Asiin nu baasa. Toleen jennaan bad. Asirraan nu baasa. Anneetu warra sirriitti dhageenya guyyoomsinee nu wayyoo kottu si jechaa jiru. Asiin nu baasi. Akka kottaan jennee sun asiin nu baasaa maaloo. Kottaan nu jechaa jiru leelloyyuu. Asiin nu baasa. Nu guyyoomsaa jiru leelloyyuu. Leelloye nu guyyoomsaa jiru la nu waamaniiti ijoollee yeroo nuti bira geenyu hin baasne ila leelloo jechaa jiru asirraan bahi jechaa jiru asirraan baaneetu inni meeshaa bisa narra taphanne ijoollee kottaa asirraan sin baasne jedhanii kaanii yeroo nuti bira dhannu immoo ila kottu leelloo asirraan bahi jedhu yeroo nuti dhannu immoo hin jiru asiin nu baase. Deemine kunu leelloye nama harka ol gadhiisee dhaabbatu arganne baaneerra ooko dhakkofaa.
Maqaan koo Naafleetoo Gaarii jedhama. Kan baradhu gulantaa lammaffaa kan isin dhiyeessu walaloo. Mata dureen walaloo koo galatoon barsiisaa jaalala abbaa faadhaa. Nutti agarsiistanii abacaadaa keenyas kan barsiistanii utuu sin jirre nuti beeknooma. Barsiisota keenyas guddaa galatooma. Utuu sin jirre nuti beeknooma. Barsiisota keenyas guddaa galatooma. Sirraa barnee tokko jennee lakkaa'u onnaa keessan olshee lakkeen taa'u. Sirraa barnee tokko jennee lakkaa'u onnaa keessan olshee lakkeen taa'u. Wallaalummaa balleessuuf hunduu kanas jiru akkasiin galma gahaa kaayyottaa deebiru. Wallaalummaa balleessuuf hunduu kanas jiru akkasiin galma gahaa kaayyottaa deebiru. Yaa ijoollee nutis jabaannee barnu doofummaa sammuudhaa beekumsaa qarannu. Kan kana isiniif qopheesse Naafleet maqaan koo gulantaa lammaffaa keessaa kutaa baadha kutaan koo. Warri mana jirtanis kun ijoollee mana barumsa gaara guurii wajjin shaagirnee tolaala qophii garaagaraa nu qopheessaa jiru. Amma warri mana keessanii nu daawwachaa jirtan chaanaalii keessan OBN gaammee daawwachaa jirtan ijoolleen babbareeddina jirtu kun ijoollee mana barumsa gaara guuriiti. Isaan immoo naamusa bareedaa qabu. Tokkummaadhaan hojii mana isaanii ni hojjetu, hojii garee isaanii ni hojjetu. Akkasumas har'a immoo ayyaana kabajuudhaaf kun akkanatti uffata aadaa isaaniitiin miidhaganii qophii isinii qopheessaa jiru. Dhageessan miti? Eeyyee amma immoo ani leelloon keessanii hojii durii bareedaa tokko isinitti hima. Warri mana jirtanis warri hojjettanis sirriitti na dhaggeeffatu tole. Oduu duri. Gaarii guri. Ammallee oduu duri. Gaarii guri. Durduri saree fi jeedalaa ture. Tole. Sareen kaan namatti madattee mana keessa ijoollee eeguu, horii eeguu. Akkasumas galgala bineensonni dhufee bineensi dhufee akka ijoollee wareessin akkasumas akka horiinyaan eegdii turte. Oduma tajaajila akkanatti odoo tajaajiltuu gara dullinaa taatee gaafa dulloomtuu sirriitti tajaajiluu didde. Achi booda warri manaa sareen kuni nun tajaajiltu dadhabdeetti dulloomteetti. Kanaafuu midhaan nyaachuu malee akkasumas wantoota balfa adda addaa ishii aruun nu jibbisiisara. Kanaafuu saree kana ariinee gara bosonaatti galtuu jedhan. Achi booda sareeni achuma midhaan kennuufi didanii irreebu saree kana irreebu warri mana ijoolleenis irreebdi warri guguddaanis irreeba nurraa badi jedhanii. Dhagaa jirtu sirriitti? Nurraa badi sin barbaannu duraaf yeroo humna qabdu nu tajaajilteetta amma immoo dadhabdeetta hojii hojjechuu hin dandeessu badi nurraa jedhanii. Achi booda hiriyaan ishii bosona keessa jirti jeedalatti dhaqxeeta warri manaa duraan tajaajilaa ture warri ijoollee isaanii eegee guddisee warri horii isaanii akka bineensi nyaanne eegaa ture naari'aniiru bakka inni jiraadhu hin qabu waan hin nyaadhu hin qabu jetteeti ciisaa turte bosona keessa. Achi booda jeedalaan kootti sittani mala wayisi mala amma manatti wajjin gallaa galgala suuta jedhee tunan mana isaanii dhaqee tunan ijoollee isaanii keessa ishii xiqqashu yeroo ishii lattuun dhaqee tunan sireerraa fudhadhee tobaa ati immoo dallaa jala taa'ii na eegiti
jedhuuti duuti isaa booda sareen sun nu tajaajilteetti jedhaniitu si yaadachuu danda'u jette. Achi booda jeedalli suuta jedhee dhufee akkanumatti jedhe mucayyoo tokko akkanumatti fudhate tuu jedhe gaafa inni gadi ba'u jette sareen hin jirtu. Achi booda saree kana silaa ariinirra eessaa dhuftee jirti amma jedhanii yeroo laalanu yeroo mana keessa laalanii mucayyoon ishii nyaate fudhatee deeme jenne jettee baachi turte achi booda dhagaanii jedhanii achi nagamsanii asii nagamsanii asii nagamsanii dhaqanii mucayyoo isaanii irraa buufatan. Gaafa irraa buufatanii manatti ol deebi'anii sareen kun nu tajaajilteetti odoo sareen kun bituu baatte nuti hin arginu intala keenya nu jalaa fudhatte jeedaloon nu jalaa fudhatteetti sareen kun ol deebi'ee kunuunsamuu qaba gatamuu qabu sirriitti eeggamuu qaba nyaanni isaallee sirriitti kennamuufii qaba jedhanii araara buusanii sareeniif akka jiraatu ta'ee jechuudha. Oduu durii kiyya kanarraa maal hubatti ijoollee? Tokkoffaan nama duraan tajaajila isinii kenne baatee isin guddise hangafa keessan akka yaadattan akkasumas nama oolmaa guddaa isinii raawwate sirriitti yaadachuu qabdu. Safuu cabsuun qabdanii naamusa eegganiitu abbootii keenya haadholii keenya sirriitti tajaajillee akka umurii isaaniitti kunuunsannee jiraachisuu qabna malee ati dadhabdeettaa ati hojii hojjechuu hin dandeessu ati humna kee fixxeettaa jennee ari'uu hin qabnu miti. Kanaafuu kana nu barsiisaa sirriitti irratti xiyyeeffattanii hubachuu qabdu. Lammaffaan immoo jeedaloon immoo abshaalummaadhanii saree kana namatti deebistee kan namni gate mala malteetu namatti deebistee akkanan godha akkana godhiiti akka isaan si jaalatan godhi jettee gorsitee namatti deebistee jechuudha. Inni kun immoo abshaalummaa sirriitti abshaala ta'uun barbaachisaadha. Barnoota ofii barachuudhaaf abshaala ta'uutu barbaachisa. Qabxii ofii fidatanii sirriitti beekumsa sammuutti guurratanii boru biyya kana bulchuudhaaf qophaa'uun sinirra jira jechaadha. Abshaala ta'uu qabdu miti ijoollee. Amneen hin jirre. Akkam bultee nagaa galata Waaqayyoo ani maqaan koo Faayizaan Istaanjiramaa kanaan ala dhaabaa koo Miiftaa Jamaal fi haati koo Bishaan Sabbaa bara 2013 bakki dhalootaa koo magaalaa Shaggar Lagaxaafoo. Ani maqaan koo Siifawwasan Jaramaa kanaan ala dhaabaa koo Wasanuu fi haadha koo Kaadisee Haaluu bara 2013 Shaggar Lagaxaafoo. Tola ani umurii koo waggaa jahaadha. Aladde waggaa afur bara 2017 barumsa eegal. Barumsa koo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Leemmii Kuraatti kan dhaga barumsa gara gursa lakkaa tokkoffaa fi jiddu galeessa. Ani umuriin koo waggaa jahaadha. Aladde waggaa afur bara 2017 achuma mana barumsaa gara guuritti ani yeroo ammaa obboleewwan lama qaba. Dhiira tokkoo fi dubara tokko. Tole ani dubara tokkoon qaba dhiira ammaaf hin qabu. Tole ani barumsa gara gulantaa lammaffaa haan baradha. Tole ani gulantaa lammaffaa hin baradha. Tole ani barnoota koo hundaan jaalladha. Gara fuulduraatti ogeessa fayyaa ta'uun barbaada. Tole ani barnoota keessa afaan Oromoo jaalatan jaalladha. Anis ogeessa fayyaa ta'uun barbaada. Waaw namatti tola. Tole ani nyaata keessaa paastaan jaalladha. Dhugaatii keessaa mirindaan jaalladha. Ani nyaata keessaa mokorooniin jaalladha. Fedhiin keenya tokkuma jechuudha. Anis mirindaan jaalladha.
Waaw namatti tola. Tole ani bakkeen jiraadhu magaalaa Shaggar Laga Xaafoo iddoo addaa Laga Daabii abbaa koo Miiftaa fi harmeen koo Lishaanii fi obboleewwan koo Sumeyyilii fi Raamat wajjinan jiraadha. Ani amma kanan jiraadhu magaalaa Shaggar Laga Xaafoo abbaa koo Wasan haadha koo Gaaddisee Haaluu obboleettiin Tomee Laalaa waliinan jiraadha. Tole siisan barumsa keetiin jabaadhu hanga gaafa garaa garuutti nagaan turu. Tole Faayidaa barnoota keetii jabaadhu hanga yeroo biraa wal agarruutti nagaan turu. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Walali lukuba taubeti alme kona bara dana disi bara demba sisa ingilishi abba tada bele kube baresile dagate guracha shoki nadesile mira jolumako ofra fagese idole udinu jabata barata kanjabate barate kabdi gari agate kanjabate barate kabdi gari agate wanu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Amma kan ko feena lamme sadara bakara bara dugudan ta sadaffafa bakadisni es walalo sagurana sagura qofamti afanin calisa walalo motoren ko abiyati bakka argama ko la farfati ko unde drenya ko sena namma ko yom sindaga dudra dubiya ko dachan ke bella dala fa magari satto jedeno fi ko guddisa simbara detanan simbara detanan siskarom sadina naga ke samballe kana ke kenul katamna konduma arsan of taisa ati abiya ko ulman ke bajera senati nafke sela kopsanolida ulma ke daga duci mesi barada dukana barota sirana riada ulma ke sabayi gal mesin kawada barakonduman sijarada umurid eret uamtu sinargini daga gijrat utasagan kini daga dambeda di yomul lamini dinam soma ke matalolin jadini bara muamini walalo ko abiyat kana bare se barsiisa ko. What is your name? My name is Raul Faisa. How old are you? I am 4 years old. Where do you live? I live in Addis Ababa. I am KG1. What's your nationality? My nationality is Ethiopia. Are you happy today? Yes, I am happy. Thank you for listening. Thank you for listening.
have fun, thank you. What is your name? My name is Solen Sulisa. How old are you? I am 7 years old. Where are you from? I am from Lakatafu. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and no sister. What is your favorite food? My favorite food is banana. What is your favorite drink? My favorite drink is milk. What is the first day of the week? The first day of the week is Monday. What is the second day of the week? The second day of the week is Tuesday. How are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Shivan Sisai. How old are you? I'm 6 years old. Where are you from? I'm from Lakatafu. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and a sister. What is your favorite food? My favorite food is banana. What is your favorite drink? My favorite drink is milk. What is the first day of the week? The first day of the week is Monday. What is the second day of the week? The second day of the week is Tuesday. Goodbye. Goodbye. Leelloyye elaa ijoolleen akkasitti si jaallatanii dareerraa ba'anii warra qopheessaniin alatti akkasitti kun geengoo uumanii jiru. Sitti hin tolle? Baay'ee natti tolee jira. Maal jettaanii ree warra kanaan? Ijaalee naa jiraadhaan jalaan barnoota keessanitti naa cimaan jalaan. Leelloyye amma maaliif tapha tokko hin taphachiisu? Tapha akkamii? Maali isheen jennu? Jennu? Utuu naa kennu ka. Siif fidaam. Amma tapha kuni maali isheenii jennu taphachiisnaa? Ijoollee warri manaa fi egaa ijoolleen leelloo qophii fixee gaafa galuuf jettu baay'ee jaallatanii kunoo gorsaa isaanii qabatanii korojoo isaanii qabatanii dambii isaanii uffatanii leelloo eessaadhaa? Sitti loleessaadha dhaabbadhu. Si jaallachuurraa kan ka'e korojoo isaanii qabatanii uffata seeraa uffata dambii isaanii uffatanii si eegaa jiru. Tapha bareedaa tokko naa taphachiista. Warri manaas ni taphattu. Kuni maali isheenii leelloo faana taphatu jechuudha ijoolleen kuni. Amma geengoo uumanii jiru bakkuma jirtanitti gadi teessan. Kuni maali isheen? Kuni maali isheen? Kuni maali isheen? Aannan kennu! 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 Kuni maali isheen? Eenyu jaalabuusu? Eenyu jaalabuusu? Eenyu jaalabuusu? Akkas jecha magaalaa Finfinneetti leellooyye magaalota shaggar mimmiidhagoo qaxxaamurree dhufnee magaalaa Finfinnee keessaa barattoota mana barnootaa gaara guurii qaqqaxalee kana wajjin shaashambaa jecha oolleetu jaalala ijoolleen siif qaban agarsiisuuf immoo ijoolleen daree isaanii irraa ba'anii korojoo isaanii baattatanii otoo maatiin eeguu si wajjin taphachuu waan barbaadaniif nutis immoo shaashambaa jennee isaan faana maaliif hin bohaarruun bashannannuu jennee achii leelloo ko kuni maal isheenii taphanne
Sida balade gareen kee warras jiran mo'amanii gubattanii gidduu teessanii taphni kun maal nu fayyadamee ijoolleetti naa himime. Taphni kun sirriitti of eeggannoodhaan yeroo ariitiidhaan hojjennu waan gochuu qabnu. Waan naannoo keenya jiru to'achuu akka qabnu. Of to'annee miira tasgabbiitiin waan tokko karoora ofii baafatanii galmaan gahuu agarsiisa. Tokkommoo leellooyyee namni naannoo isaa ijoolleen naannoo isaanii sirriitti maal takka uumamaa jiru ijoolleen naannoo isaaniitti maal takka uumamaa jiru akka sirriitti to'atan qe'ee isaanii akka isaan eegan akka isaan sirriitti of hin daganne qaruu akka isaan ta'an barsiisanidha. Inni immoo leellooyyee baga gammaddeesiin jechaa jira. Baay'eetti toleera. Leellooyyee amma immoo ijoolleen kun maaliif sirba tokko siin sirbanii? Siifaa sirbanii? Dhugaa? Tole amma wajjiniin shubbisnee qophiilee hafaniif immoo deebinee dhufna ammas qophii leellooyooti. Turtiin keessan qophii leelloo wajjiniin haa ta'u waliin tura ijoollee. Leellooyyee ijoolleen dhufanii si wajjin taphannu malee si wajjin bashannannu malee bu'aaru malee jechuudhaan si taphachiisaa dabaree jijjiiramanii si taphachiisaa jiru sitti toleera. Baay'ee natti toleera. Ijoollee naa galatoomaa gara manaatti galuudha kan jedhan leelloo keenyan jaalannaa wajjin yeroo jedhanii naa jaalatanii. Fudhattee galtaare? Hundi isaanii mul'aa galii. Fudhattee yoo galte mooyi? Wajjiniin galte? Har'a manuma turtanii guyyaa biraa dhuftee leelloon isin dubbisti garuu akkasiin baay'ee leelloo jaallattan arginee jirra. Isa qofa ammoo miti isin ijoollee qaqqaxalee barnoota isaaniitiin aadaa isaaniitiin tokkoffaa ta'aniidha. Keessumattuu magaalaa Finfinnee keessa ta'anii warreen aadaa fi eenyummaa isaanii baasanii addunyaatti agarsiisaa jira waan taataniif ofii keessaniif hamilee. Tole leelloo ko egaa akkasitti babbareedanii ijoolleen afaan isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaanii bareedaa kan akka isaan qabatanii guddataniif maatiin ijoollee isaanii akkasitti nu leenjisan galatoomaa jennaani isaan qofa miti barsiisota mana barnootaa Gaara Guurii kan magaalaa Finfinnee keessatti argaman ijoollee kan akkasitti leenjisaniinis ulfaadhaa kana caalaa warra dhaloota qaru sinaa taasisuu jennaani. Tole leellooyyee egaa tuma nutti bareedoo tuma nutti mi'aawus nuti turtii keenya magaalaa Finfinnee har'aa goolabuuf jenna garuu leellooyyee waajabila jedhee kanan magaalaa Adaamarraa kaasee si fide sitti toleera moo akkamitti? Baay'ee natti tole. An bakka bareedaan si fida bar magaalaa Finfinnee keessa wanti hin jirreyyuu hin jiru handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee
Egaa karrawwan shananiin ittoo seenanii seenaaf aadaa duudhaa uummata Oromoo durdurirraa abbootiin dagaagsaa tura waan ta'eef aadicha ammas ifee akka ifa aduu hangaatutti baay'ee mul'achaa jira waan ta'eef baay'ee ani egaa bakka bareedaa kana si fideen jira guyyaa biraa immoo ittoo seenaa galma qabsoo qe'ee warra seenaa. Sirbinuu karra annaarra jirra waan ta'eef achiin dhufne waan ta'eef egaa ijoolleen akkasitti waan bareedaa kana nu dhiyeessanii jiru. Leelloo waa'een seenaa magaalaa Finfinnee fi jabina ijoollee kanaan haasaa waan turtuuf qophiilee biroof dabaree kennina. Kanarraa immoo leellooyyee atumarratti xumuruuf jenna. Saamsanii waan ta'eef kanarraa atumarratti goolamnee jirra. Goolabuu keenya dura garuu leellooyyee ogeettiin kaameeraa keenya Burtukaan Ballaachoo qophii ijoollee akkasitti babbareechitee konkolaachisaan keenya Nugusee Tarrafaa immoo magaalaa Adaamaarraa bakkeewwan babbareedoo nu daawwachiisaa asii fidanii galatoomaa jennaani. Barsiisota akkasitti ijoollee nu qindeessanis ulfaadhaa jennaani. Warra ijoollee sanii leenjisanii waan aadaa barsiisanis galatoomaa jennaani. Ansin boodhaa isheen leelloodhaa nuti qophii kana xumurre nagaatti. Nagaatti. Leelloo leellayoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa. Burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa.